Tole, ma seenaa dhufeeraa namni hin beeku jennee taasifnu miti. Seenaa dhufeeraa tasgaraa qabu haaraa goonee namoota as keessaa hin beeku jennee miti kanaaf. Iddichatu guyyichatu akka nuti kaafnu nu affeera. Tokko tokkoon keenya kaleessa hin gadda dhufeeraan yoo nu wajjin jiraatu yoo jidduu keenya ture maal hojjete maal raawwate seenaan isaa maalii yaadatama. Jaarsa bule keessaa nama ture keessaatii dhufeera tasgaraa maal fakkaata seenaa akkamii yaadachuu dandeenya. Erganni humna waaqayyootiin aangoo waaqayyootiin akkuma namni du'ee nu jidduu keenya yeroo dhabnu waan guddaa nutti dhaga'ama fixuu kan hin dandeenye. Dubbannee fixuu kan hin dandeenye dhufeeraatiin iddootti irraanfachuu hin dandeenyetu nutti yaadata. Akkuma gaafa inni du'ee dhufeeraa gaafa akkasii gaafa araaraa xinnaa guddaa otoo addaan hin baasin firaa falagaa otoo addaan hin baasin jireenya isaa otoo mararsiifatiin asii tibbeetti asii gannatiitti iddoo waamitti bulee oolee haddasaa gaangeessaa lafaa iseeti dhufeeraan haaxii mana namaatti nama jaaratu. Mana namaatti jireenya nama jaaratu ture. Kuma gochuu hin dandeenye. Erga dhufeeraan du'e namoota hedduu dhabneerra manni zallaqaan kaas jira. Namni nama raasuun ma jira argite. Dhufeeraan fakkaatu jiraayee jajuu keenya miti. Yookiin immoo irra tuuluu keenyas miti. Qaawwi dhufeeraan namatti dhiisee deeme bal'aadha haxallee. Waggoota hedduu keessatti iddoo dhufeeraan namni bu'u hin jiru. Har'uma ammaa eenyu abaluu aarsaa ta'ee si'a 3-4 deebi'ee gumaa yeroo 9 deebi'ee nama raarsaa yoo jennu kunii kana as keessan hin dandeenye. Duuti immoo hanaayyoo abbootii nyaatu waan ta'eef hundi keenya boruun duuna. Inni guddaan amma du'a feeraa jechuu miti. Dhabneerraa boonyees gaddinees yaannees deebisuu hin dandeenye. Sinaa eebbisu malee amma too akkuma sila geetuun kaase iddoo biraatti dunkaana dhaabuu dandeessu. Takkaa du'eeraa maarraa qabna jettan isin dhiyeessu hin jiru. Garuu seenaa isaa bal'aa guddaa ulfaataa simbira waan jiraateef waan jalqabeen xumurreef dunkaana kana fidee asitti akka eebbifamu kanumaa yaadattu akka. Kana boodamma cidha wayiitiin gammachuu wayiitiin ufurraan kana fi dhufeenatti yaadattu jiru. Ofirraa baaftanii jechuudha. Waan isin eebbisu. Iddiriin keessan iddirii gaarii haa ta'u. Inni gara biraan dhufeeraa faarsuu keenyatu gati qabamte. Boruun dhamam namni keenya iyyuu. Hin alannee dhalachuu jechuun du'uu jechuudha. Ijoolleen dhufeeraa maal fakkaatu? Qeen dhufeeraa maal fakkaata? Jeniisaa duubatti deeme moo fuulduratti deeme? Yoo tarii qaawwi tokko jiraate attamitti dhufnee qee dhufeeraa gorsinaa, qee dhufeeraa ijaarraa. Qaawwa tokko kan jedhu kun hundi keenya keessa bulu qaba. Haati warroota akkamitti jiru? Ijoolleen isaa akkamitti jiru? Haaxiriin isaa akkamitti jira? Horiin kaleessa eeggadee jiru akkamitti jira? Hin qaawwimootti dabale. Nabsi isaa maaru yoo margaa asaffaa kaatu qeen margaa asaffaa yeroo margaan asaffaa jiru moo har'a caalaa yoo jenne namni beektan beektu har'a caala. Akkas gochuun irra jira. Maala kun yoo namni yaadaan bukkeetti deeggare intala akkas obboleettii koo akkas ilma koo akkas intala koo akkas jenneeti ijaaruu. Kanaan alamtu zalali yoo boonye anoo qeeroo heeraana qubbaa yoo naqe nan bu'a miti hin jedhamu. Ijoollee isaa dubbisuu qabna. Haadha warra isaa dubbisuu nurra jiraata. Qeesaa laaluu qabna. Yaadachuun nuuf ta'a. Kanaan alamma akkuma sila jedhame imimmaan keenya bu'aan qabu hiikkaas hin qabu. Hiikkaan qabu yoo ijoollee isaa qeesaa hordofna gorsina ta'e hiikkaa guddatti laata. Kanaaf nan gabaabsani hundi keenya iyyuu boru dichuma sana dhaqna. Amma gaafa jirrutti immoo amma numaatti deeggarra miti ijoollee kana. Namni rakkatu hin beekan. Waan rakkannu yoo deeggarre
ergisas haa ta'u, liqiis haa ta'u, humnas haa ta'u, karaa biraas haa ta'u, waan deeggaruu qabnuutiin ijoollee maatii isaa deeggaruu qabna. Dhufeera akkasii yaadan. Dhufeeraa nama dhabuu hin qabne dhabne. Waa gochuun dandeenye. Nama dhabuu hin qabne dhabne. Aangoo waaqayyooti immoo waa gochuun danda'amu waan ta'eef. Ekeraan isaa jennee haa galu. Lubbuu isaa qabnuuf haa maaru. Mirga gooftaa Yesuus isaa dhaabuu. Cubbuun qobsitti tafeeti. Qulqullummaa isaatiin mana waaqayyoo dhaqeeraa. Firoota ammallee har'allee bo'uu hin qabdan. Waaqni isin haa jabeessu. Hunda keenya haa jabeessu kanuma jedhu kanuma gabaabaa.